Konferensiin qonnaan bultoota magaalaa Shaggar kanneen gara investimantiitti ce'an yeroo jalqabaatii fi magaalaa Finfinnee yaadannoo injifannoo Adwaatti taa'ameera. Qonnaan bultoonni magaalaa Shaggar mootummaan jijjiiramaa seenaa qonnaan bultoonni qe'eerraa buqqa'uu hambisuun lafa keenya irratti akka misoomnu nu taasiseetii jira jedhan. Qonnaan bultoonni kaleessa mi'amtaniittu har'a garuu waliin jirra. Maali faayinaansii abdan immoo maali rakkoo keessan siniinii ka'ee mootummaan akkaataa kanatti nama keenya walitti qabee haasawii taasisuusaatti dhugaa dubbachuuf gammachuu hedduutu natti dhaga'ama. Qonnaan bultoonni qonnarraa gara investimantiitti ce'uun isaanii fi mootummaan ceesisuun isaa waan guddaadha. Haala kamiin qonnaan bulaan fooyya'eetoo garamiin horii argateetoo gara investimantiitti ce'uu akka danda'u haalli kun qophaa'uun isaa waan guddaadha. Investimantiitti gallee humna keenyaan hojii hojjechaa jirra. Mootummaan nu bira dhaabate carraan irra nuuf kenname konferaansiin qophaa'ee akka nuti jajjabaannuuf humna dabalataa siinqeerraa akka argannuuf deeggarsa nu godhaniiru. Hoogganaan waajjira investimentii fi industirii magaalaa Shaggar Dr. Haayila Mikaa'el Alamoo magaalli Shaggar handhuura investimentii fi industirii qonnaan bultoonni bal'inaan keessatti hammataman akka taatuu fi xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Misoomni Shaggar hundumtuu giddu gallisa fayyadamummaa qonnaan bulaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtoo addaa murteessuudhaan qonnaan bulaan qe'ee isaa irratti hojjechuu fedhii qabaataanaan dursi isaaf akka kennamu taasifame liizii tokko malee kaffaltii liizii malee kaartaa akka fudhatu misoomsuu akka danda'u kana malees deeggarsa adda ta'etti akka taasifamuuf waggaa lamaaf kaffaltii taaksii kamirraayyuu bilisa akka ta'u jajjabeessituuwwan adda addaa gochuudhaan qonnaan bulaa naannoo kanatti haalaan miidhamaa ture akka fayyadamaa ta'utti hojiiwwan gurguddaa hojjetaniiru. Konferansii kanarratti ergaa kan dabarsan sadarkaa pirezidaantii Chaanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa magaalaa Shaggaritti fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuudhaaf fi karoora akka magaalaattii fi biyyaatti wabii midhaan nyaataatiin of danda'uuf qabame milkeessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Shaggar qonnaan bulaan keenya aadaa barameen hojjechuun qabu jennee mekanaayizeshiniin cimuu qaba jennee galtee qonnaa dhiyeessuu mekanaayizeshinii tiraaktara dhiyeessuu irratti hojii hojjenneerra. Biliyoona 15 caala ramannee magaalaa hammayyaa yookiin faarmer viileej ijaaruu qabna jennee mana 200 kan ta'u ijaarsa isaa jalqabneerra. Seenaan kaleessaa magaalaan qonnaan bultoota lafasaarraa buqqisuu hafee jiraachuu kan eeran kantiibaan magaalattii Dr. Tashooman qonnaan bulaan iddoo jirutti qe'eesaatti dinagdeedhaan akka jabaatuu fi investimantiitti akka ce'uuf hojiileen danuun hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Magaalli hammayyaa jechuun hammayyummaan addunyaarratti kan ibsamu oomishaan qofa jechuudha. Yoo oomishne qofa hammayyaa kan taanu yaada haaraa yoo qabaanne qofa hammayyaa kan taanu rakkoo qonnaan bulaa odoonikiin nu magaalaa jechuu hin dandeenyu. Rakkoon liqii yoo jiraate maaliif uumame caasaan iddoo kamirratti rakkoo uume kan jiru bilisa taanee wal mari'annee kallattii qabannee kan itti deemnu jechuudha. Pirezidaantiin baankii Siinqee obbo Niwaayim Magarsaa gama isaaniitiin qonnaan bultoonni tajaajila liqaa akka argatanii fi bu'aa barbaadamu akka galmeessaniif hojjechaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhiyeessii faayinaansiitiin wal qabatee egaa uummanni keenya kana duras baay'ee rakkachaa ture. Dhiyeessiin faayinaansii baay'ee xiqqaa ture. Qotee bulaan keenya gara abbootii qabeenyaatti ciyaatii jira. Jireenya isaanii mekanaayiz gochuu oomisha nama isaanii immoo koomershaalaayis gochuu irratti duuba jirra jechaadha. Magaalaa Shaggar wajjin taane waa guddaa hojjechaatii jirra jecha.